Bolo, erka Jerry, halkan Jummaa fakkaatanii ilaalu irratti jira. Maashaallah. Sagaleetti yee dhageessanii? Sagaleetti isin dhagu. Kan dhageenye. Main dagang. Haala. Okay. Ganaa lam shantamirra jirtanii sasseenaa akkatti na eegallu hangasuu keessummoota keenya yookiin yuutuubaroota yookiin jaalalloota lamaan namni hedduun jaalalaan irraa cabu yookiin hinaaffaan irraa cabuuniin ol isin barsiisa. Okay. Sootuma. Mabruuka hundi keessan bagana gaan dhuftan okay durarratti gaa sagantaa teenyan jalqabu dura yeroo teessan gubdanii sagantaa xiyyanaa kabajanii asitti na harkamuu keessaniif hedduu takkaan isin galatoomfadha. Lammaffarratti isin usaan dhaggeeffadha Yaasiin waa'een Oroolleen isin dubbisaas maanu. Okay, bagana gaan nutti yaasin. Okay. Lammaffarratti maqaa keessan isin lamaanuu dura gaa abbaa manaatu dursaa maqaa keessan guututti mee Ibsuu fi Obserraa. Ibsurraa naa eegalu. Ibsuun maqaa kee guutuu eessatti akka dhalattee nuuf ibsita. Salaamtaan hin jirtu jechuudha. Harka fuudhaa jechuudha. Duruu nagee gaafadhan jechuun qabda. Okay, gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Amiin keessanoo kam jirtu gaafa isin fayyaa isin jecha anis Ahmad yookaan immoo Ahmad Ali Muhammad Ibrahim Boroo Elemooti. Bakki itti dhaladhee baabaa kiyyaa Harargee lixaati Machaara yookaan immoo naannoo biyyoo jaamtutti dhaladhee Daaroo Labu biyyoo. Biyya tiyyoo. Wallahi arraa dhagee oloo mucaa kubarra biyya waaw sagantaa ajaa'ibaa taate hayyee itti mana barumsaa eebbatti ibsuun hanga meeqaa baratee meeqa dhaabee. Harooti takkarraa eegalee haga 8 baratee Machaaratti 9 irraa eegalee haga 10 bakka hortakkaa beekaan ifne biraa deemne haga hortakkaatti achi baratee. Waaw maashaallah desjaa. Okay. Yerootti ammoo baatii jaa baratee. Wow, namatti tola. Keenyatti eebbisuun nama normaan ta'a. Mana gaarra jira eebbifamee. Okay. Ibsuu dhufiftee jira gaa Obse dabarraa. Obse maqaa ishee guutuu eessa dhalattee, eessa guddattee, eessa barattee akka ibsutti nuuf ibsi meetis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Abdi Amiin naga jirtanii. Asirratti as nu affeeruu keetti fedhan galatoomii sin jedha. Galatarraa. Aneessatti hin dhaladhe. Ambisaan itti dhaladhee arsi nageelledhaa garuu naannoo natti guddadhee naannoo Booranaatti kutaa Sakkaagaa 5 Mooyaleettiin baradhee 5 irraa achi immoo nageellee Booranaattiin baradhee jechuudha. Aga kutaa 10 dhayituukaa akkas deemee achi jechuudha. Akkas amma Nairobi tokko. Maashaallah hedduu namatti tola. Gaafiin itti aanu maal jetti seetan ibsuutu ibsaa yookiin immoo obseetu ibsatan. Obse ibsuun nama akkamii gabaabsitee ibsuu yeroo nuuf ibsitu ibsaan nama akkamii mee? Ibsu jechi tokkolleen isaa hin ibsu. Na bira jiraaf osoo hin taane jiraami. Nama gaariidha nama namaaf yaadu. Ofii caala namaaf jiraachuu fedhu. So ibsu jechuun anaaf ifaa kiyya eegi ibsaan hin jirre aannan dukkana keessa jiraadha jechuudha. Rabbiin gaditti. Nama isaa kana rabbiin naa kennuuf yaafetti akkan gammada. Alhamdulillah. Rabbi si baadhisu. Okay, obseen gaa ibsuu akka itti ibsitan. Warri jaalallee hin qabne naaf hin abaayisa wayi rabbi si naa qalmu. Lammaffaan ibsuunoo obsee akkamitti ibsaame gabaabsitee yeroo ibsitu obseen nama akkamii? Bismillahirrahmanirrahim. Obsee gizeen ibsu jechuun obseenii ani obsee jechuun waan obsee waan ibsu danda'u nama tokko kan maanta nagee argee obsee obsumatti ibsa waan itti waan isitti taate waan hin beekneefi obsee jechuun
anaaf maal sita bakka akka nama gartee nama osoo cillama deemu jiru karaa ifaa gorsanii tokko dhiiraa miti ifaa kiyyaa jechuudha nama karaa na agarsiisu tokko waan guddaa rabbi gaditti namni faamilii kiyyaa irra ammaan tana bakkee hin jiraadhu namni akka abbaatti akka ummaa kiyyaatti akka haadha kiyyaa akka obboleeyyan kiyyaatti namni kanaaf jiraatu bakka akka isaan caala ammaan tana yeroo ammaan tanaa tanatti agartee waa hunda bakka hunda irraa cufee jiraatu isin bakka jireenya kiyya naan jettu karaa gabaabaa. Me onne olirka namni 80 as jirta onne erga waktu tak masyaallah terbajin ma tai okay Obsen maal jaalatti ibsu watiin na ibsa Obsen maal jaalatti me jireenya ishee keessatti Obsen maal akkaan jaalatti no nyaatarra walumaa galatti nyaatarra itti dhufna walumaa galatti Obsen maal jaalatti yookiin maal hawwiti si jireenya bareedaa jiraachuu hawwiti. Jireenya bareedaa jiraachuu hawwiti. Dura jiraate. Jee ibsuun ibsee jira gaaffiin immoo amma Obse ibsuun maal akkaan jaalatame jiruu isaa keessatti. Kanaada deemu. Ammoo si dimno Allah Allah Abjuun Nah, itu Walin aman tenang. Oke. Sikit tapi sobat bisa jadi kami tuh. Gaaffiin itti aantu mee jaalallatee santa akka nama hinaafsistana mee akkamitti eegaltan mee dura ibsuun nuuf himu jaalatan akkamitti eegaltan mee. Gisee akkamii eegaltan jettu gaati. Jechuun no jaalatee santana amma fakkeenyaaf gaaffiileen as keessa jirtu hedduu jira kanaataniin eenyu dura gaafatee eenyu dura maalii as keessa ni jirti. Ammaan tan walumaa galatti akkamitti eegaluu dandeessan jaalatana akkamiin walitti dhufuu dandeessan isin lamaan kun. Nuti gisee walitti dhufnu bakka ani jiraa miti nasiib walitti dhufne. Yaani namni kun beekte itti yaadee walitti hin dhufu. Namni itti yaadee walitti dhufte tokko ni milkaa'u siifi. Kanaaf fatariin ganama lafaa keessatti sa'a lamatti bakka wayii deemu si galtee ganama. Oosaa jechuun oosaa jira Oromoo Association maali tokko wanni waa'ee aartiiti jechuun fiigichaa jira akka Afrikaatti wanni rifuujiitu as jira Keenyaa kan oolu paarkiidha achittiin deemu sa'a lamatti lafaa naqaasanii ganama ni beekte dalagaa irra buleeti ammas maamuu ganama shilim jee lafaa ka'ee naa ganama sa'a lamaan dhaabbatu beekte ijoolleen achi deemu gabbaatee dhaabbattee obseen nama jaala obsummaan isii duntuu dambisa beekte bakka warra cinaa tokko gisee kaanii fakkeenya seenii mataattuudhaan karaa kawan deeman beekuu michuma isaan akka dhaabbatanii eegantaa lafaa yeetiin hafee beekte. Giseen tokko ture matoora bitee achi buusu taniin duraan aaruu jiru tana qabbaneetiin jira giseen argusi. Waa keessatti astagfirullah anuma gafu namatti egaa karaarra hin jirtu saasota jeenaan jettee ilaaleetuma geessan bakkeena seenee kunne taan itti aanti gaa babal'oo inni jechuudha. Haala isin wal dhufnee. Waaw hedduutas jaa akkaataa isaan dura itti waliin dhufan ibsuu nu ibsee jira. Okay. Gaaffiin itti aanu mee yeroo hedduu Obse ibsuun maal jee siyaama yeroo hedduu maqaa kan ka'e maal jee siyaama. Beef bakka kanuma lama. Okay. Ibsu Obseen ati hoo yeroo hedduu maal jettee siyaamte maqaa kan ka'e yeroo qolaammattee siyaamte yookiin tolchite. Kiyyaa beef waan biraa tokko jira afaan jaraa keessa buufisan obbo Qaalamaan waan na'eem. Hedduutas jaa. Okay. Gaaffiin itti aanu Obse jaa gaaffiin Obse qaama ibsurraa bikka lama bikka akkaan jaalattu keessaa bikka lama nuuf himi. Eessaa fi eessa akkaan jaalattu? Maal jechuun guutummaa isaatu hin jaalladhu. Yoo guutummaan qaama isaa keessaa bikka lama qofa bikka haalaan jaalattu bikka lama nuuf himi. Ijaa fi ija gaara kan.
Ijubaaf nyaara jaalatti. Ijaa fi nyaara jaalatti. Garuu guutummaa isaanii jaaladha garuu ijaa fi Nyaara. Okay. Wow. Gama ibsadhu. Ibsaanoo qaama obserraa eessa akkaan jaalata bikka takkaati bikka lama jedhu bikka takka bikka akkaan jaalata. Dura bakka lama moo meeqatti? Bikka takka nu himi. Bakki irraa jaallattu noo duuraati si boo si maal taate? Adii si gaafti maal isa? Maal ishii guutuu jaalladhu isaa bakki irraa jaallattu kun bahii ta'anii jiraame. Ammoo nani maqaadhe namni guutuu asirra jiru dana guutuu qubnaa kula. Bikka takka sirraa gabaabseeti. Obseen bikka lama hin ta'eef soo ati bikka takka nuuf himi. Bakka takka taanaan edishiitiin jaalladha. Dasja. Okay, warri manaa na dhaggeeffadhaa warri manaa gaafilee teessan carraa isinii fi kannaa bikka kureeshin maarkii mallattoo gaafii sanitti gaafii teessan ergachuu ni dandeessanii eefan gaafii xiyya fixadhee gaafii teessan isiniif hin baasaa waan barbaaddan waan ta'e isin jee akkuma ammaan duratti gaafii teessan barreeffadhaan isin hin jaa. Okay, gama gaafii itti aanutti dabarraa. Kana sokondii shaniin naa deebistan. Bikka takkaa naa deebistan sokondii shan afaan irra naa deebistanii jechuudha. Isin lamaanuu bikka takkaa jecha kamirratti akka wal fakkaattanii fi akka wal dhabdanii si ilaalla. Okay. Namni maaliif wal fuudha? waan wal jaalatu. Bikka takkaa naa deebisa. Bikka takkaa naa deebisa. Namni maaliif wal fuudha? Namni maaliif wal fuudha? Bikka takkaa. Nam duratti deebisee jechuudha. Irra deebiin gaafuu dammarra. Namni maaliif wal fuudha? Jiruu bareedduu jiraachuuf. Obse, dubbattu. Abdii waan taate. Bikka takkaa naa deebisan. Okay. Namni maaliif wal fuudha? Ilma waliin dhalu. Ibsaa maaliif callista? Bakka reefu jee deebitee Isin lachuu. Gaafii xiyya bikka takkaa naa deebisaa hin jee bikka takkaa naa deebisaa. Eessatti akka wal fakkaatanii fi akka wal dhabdanii ilaalu. Okay, sawa. Okay. Namni maaliif wal fuudha? Jiruu bareedduu jiraachuuf. Okay, dhaggeeffadhaa. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. HIV/AIDS maalirraa nama qaba? Walqunnamtii saalaa ammallee maali? Okay. Abdii naan taphatti alla. Ayyee. Okay, dhaggeeffadhaa. Dabaalaa deebisaa gaafii xiyya. Namni maaliif nyaata? Jiraachuuf. Waa. Kana bikka takkaa deebisan. Okay. Tujjaarri maal jaalata? Dabo. Birri. Mani. Dabo sukara kabe jaalata. Maallaqa. Dabo sukara. Ammoo chiikii illee jaalatan ayaa. Okay. Miskiinni maal jibba? Iyyummaa. Barataa rafu. Iyyummaa. Inni miskiina dubbii. Okay. Daddafaatiin haa deebisaa. Namni maaliif farshoo dhuga? Ittiin gammadu jechuudha. Raada goof. Raada goof. Dabi. Namni maaliif farshoo dhuga? Haami taboo yoo cinqame cikkisan keessa ba'u. Okay. Cinqii keessaa ba'u. Okay. Isin lamaan dhaggeeffadhaa gaafiidhaan. Dafaatii bikka takkaan haa deebisaa. Wanni isin bilaashitti fayyadamtan maali? Bishaan. Afaana liipeetiin qabala. Aaniin qabala. Maallaqaan qabalaan jettu wanni bilaashi. Hayyoo. Wanni isin bilaashi fayyadamtan maali? Ija harka fa'aa ooma rabbi nu ooma rabbi jechuudha. Taale. Wanni isin bilaashi fayyadamtan maali? Ooma rabbi nu harka ija funyaana. Nyaata
Oh ya Rabbi ya. Agga mai. Aye? Okay. Abde. Fulduraaf eessa dhaquu feetan? Isin lamaan dafa. Kanada. Kanada jadi gaafilee teessan ergaa asumaanuu by the way namni 97 jala jirtan ijoollee tana please follow naa godhaadha asumaanuu. Okay gaafiin itti aanu maal jetti harkaan agarsiistaa jechuudha. Yooni fi eenyu dura waan akkanaa godhe siin jee afaaniin dubbattanii quba waliin laattanii jechuudha. Eenyu kijibee fi eenyu dhugaa himee adda baafannaa. Isin lamaanuu bikka takka eenyu dura kijibee eenyu dura bikka takka harka waliin baastanii eenyu akka dhugaa himuu adda baafannaa jechuudha. Okay. Eenyu dura gaafii jaalala dhiyeesseef afaaniin dubbattanii quba qabu. Eenyu dhugaa himee warri koomatti addaa baasu. Okay. Ibsuun obsee jaa obseen ibsuu jetti addaluun baane eenyu gaafiin itti aantu. Akka deeffatee. Eenyu argate? Anaka. Ati argate? Okay. Eenyu dura dhungate? Alaikum salam warahmatullah taala. Eenyu dura dhungate? Aqeema. Ibsu dura dhungate. Ibsu qabattee jirta. Okay. Jaalala keessatti jaa gaafii sadaffaan jaalala teessan keessatti hanga ol jaalattanii hanga ammatti eenyutu dura boo'e imimmaan. Okay. Gaafiin itti aantu piraankii keessan keessatti jaa piraankiileen beekamtanii akka uummanni isin beekutti piraankii keessatti eenyutu akka dhugatti piraankii godhamee akkaan aare isin lamaan keessaa. Obse. Okay. Obseetu akkaan aare eenyu dura manaabaan arge. Gurgurin ni kayo. Arki garu dhugaa deemanii beektanii. Eenyu dura manaabaan arge aqeema. Oofim. Ibsuu siitu arge maqaa irra kaa'e bitee. Okay. Gaafilee manaa takkan jidduunis ni baasa. Maal jettii gaafiin keessaan dhufte yeroo viidiyoo yuutuubaa waraabdan eenyutu isiniif waraabaa asumaanuu galatoominaa jedhaanidha gaafiin dhufte. Eenyutu isin waraabaa? Gisee dirama waraabnu kaameeraamaanii gisee immoo waan akka chaalenjii minas dareenyu mucaa xiqqaa takka. Ilmoo xiqqaa takka qabnaan muraa jedhama. Horii boo'ichuuf jaa maqaan isaa. Asumaanuu ammoo gisee ta'an ammoo amtoolaa fa'aa tiraasii kaartoona fa'aa keessa keenyaa waraabnuu fi dhimma itti yaadsi. Sani kili jana baay'ee galtee waraabna. Daasbiinii fa'aa keessa godhanii. Okay. Wow. That's ja. Gaafiin itti aanu. Ibsu Kanaadaa maaliif jaalattaa? Jechuun ni jira miigaa keenyaa irratti Kanaadaa waan wayyaa taateef ni jira foon curuufiin jaalladha dhaqee foon illee Okay. Gaafilee teessan itti fufuu ni dandeessanii gaafii teessan hangaan gaafii xiyyate itti aantu dabru gaafilee teessan gaafachuu dandeessanii mee gaafii nama dhuftee mee jaalala teessan naaf ibsaadha. Jaalala teessan mee yeroo gabaabsi yookiin akkamitti ibsisaniif yoo gaafii tan itti gaafatte tanaaf saalee yaadaaf. Jaalala sinna ibsaadha. Wanti baay'ee wal jaalannaa lubbuu walii lamnaa akkana jeetiin ibsaa immoo akkam. Gaarii akkamitti ibsita? Jaalala jechuun waan hojjetu akka nama gammachiisu jaalalli gara lachuun yoo intiraame. Baalans ol godhaa deemee. Baalans ol godhaa deemee wanni tokkollee jiddu keessa wal dhabillee ni dhufu. Na umriilee neegee hedduu adda hin fagaanne jaalalli jiraannanii. Itu tak kau jalanan ulen aku masih kawan tu. Anis tak tu. Salah asyik dia. Itu dah sah. Gafi itu jera. Ibsu fi Obsen itu isin jalan lah. Kesafu Obsen itu natolti surprisein
isin sarpiraayizii ishiin ibsuu goote hedduu natti tolee jira suusuu bareedduu asawuutii misee jitan isin ergee hedduu namatti toltanii. Hedduu baay'ee si jaalannaa baay'ee si qabannaa. Okay. Jaalala eenyu dura gaafatee yookiin gaafii jaalalaa eenyu dura ibsee fida gaafiin dhufu. Anaa gaafatee ishii gaafatee dubartiin beektee daftee gaafii ishiidhaa gaafii jaalalaa waliin baafattu dhiirumaa dura ibsaa fi. Dura isaantu gaafataa fi keessatti isaantu gaafata jalqaba isaantu gaafataa garuu ammoo suma afaanii baasa malee isaan furtu gaafatan gaafuma si dubbisee eegamu gaafatan. Ibsum karaa kamiyyuu garuu ibsum. Okay. Waal duraan dursee hedduun isin jaaladhaa ibsuu fi obse maal isin akkaan jaalatamoo haalata tajaalfatiin gaafiin ta'e dhumarratti addanaan baane. Jaalattiin baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnuuti illee garuu gaafiin addanaan baane haalata ibsuu obsee maal isinii akkanatti haalataa moo